Qaala'insa jireenyaa tasgabbeessuu fi jiraattota galii gadi aanaa qaban deeggaruuf waldaaleen hojii gamtaa oomisha gabaa sanbataaf akka dhiyeessan taasisuun Finfinnee kutaalee magaalaa garaa garaatti bakkeewwan filatamanitti gabaa sanbataa jalqabsiisuun jiraattonni akka irraa fayyadamaniif itti fufiinsaan hojjetamaa jira. AMN sagaleen dhalootaa daawwii guyyaarraa gabaawwan sanbataa kutaa magaalaa Qaaqii Qaallittiitti aanaa 4 fi 7tti taasisen shamattoonni oomisha barbaadanii fi qulqullina qaban gatii madaalawaa naannawa isaaniitti argachaa jiraachuu ibsaniiru. Mirtiinis indalibbii seenee jira. Gatiin isaatis immoo kan naggaareetirra baay'ee tamataadhaanidha. Kunoo akkuma agartan kana hizbiin kun akkanatti gata gabaayyaa jira. Kanumaan itti nu afuufu. በእኔ አመለካከት ጥሩ ነው። በመንግስት የሚያቀርብልን አቅርቦት ጥሩ ነው። Akka ilaalcha kootti karaa dhiyeessiitiin gaariidha. Sababni isaa daldaltoota dhuunfaarraa gatiinis gama dhiyeessiinis garaagarummaa qaba. Kanaaf dhiyeessiin hundi jira. Fayyadamaa jirra. Daldaltoonni dhuunfaa fi waldaaleen hojii gamtaa oomisha gosa garaa garaa gabaa sanbataaf dhiyeessan gama isaaniin bulchiinsi magaalaa Finfinnee hawaasa fayyadamaa taasisuu fi gabaan sanbataa bal'inaan akka banamu taasisuu jajjabeessuun oomishaalee gosa adda addaa dhiyaatan kanas gatii madaalawaan jiraattotaaf gurguraa jiraachuu himaniiru. Torbaniin dhufnas dalbataa fi sanbata dhufnaa jecha sanbata lamaan kana hin gurgurra sanbata lamaan yeroo gurgurru isaantu dhufee waagaa nu baasa. Waagaa isaan nu baasaniin gurgurraarra waagaan isaan nu baasan shunkurtiin birrii 45, dinnichi birrii 20, timaatimiin birrii 40, kaarotiin birrii 60 gurguramaa jira jechaadha guyyaarra. Baay'ee des nama jedha uummannis baay'ee itti gammadaa jira akkanatti gabaa kana bakka sanbata gurguramuun baay'ee gammanneera baay'ee itti gammadaa jira jechaa jira nuwaariin naannoo kanaas akka naannootti immoo kun ba'uunsaa baay'ee namni gammadee jira jechaadha. Hawaasni isniin irraa kaasee hanga jimmataatti hojii mootummaa keessa oola. Kabitu sabtii fi ala dabita. Saniif jecha hoggaa as dhufu mootummaan gatii baasee jira. Waan mootummaan gurguru jeen saniin gurguran gatii saniin jechuudha. Sanii ol gurguruu hin danda'amu asitti. Uummataaf deeggaruudhaaf waan mootummaan baasee waagaa isaa ol ka jeesan gabbisuudhaaf waan barbaadeef jecha. Itti gaafatamaan waajjira daldalaa kutaa magaalaa Qaaqii Qaallitti obbo Balaa Damissee aanaalee kutaa magaalichaa hunda keessatti gabaan sanbataa hawaasaaf tajaajila kennaa kan jiru ta'uu ibsanii hanqinni oomishaa fi daballiin gatii seeran alaa akka hin mudanneef ogeeyyiin iddoolee gabaa sanbataa kanatti ramadamuun hordoffii fi to'annoo cimaa akka taasisan kallattiin kaa'amee hojjetamaa jira jedhaniiru. Dhiyeessii irratti hojii guddaa hojjennee jirra. Kanas warra qotee bultoota wajjin walii galtee uumnee qotee bultoota intarpiraayizoota warra industirii qaban wajjin walii galtee uumnee yuuniyeeniin kutaa magaalaa keenya jirus shammaajiin kutaa magaalaa keenya jirus qotee bultoota yuuniyeenii naannoo wajjin walii galtee uume gara kanatti dhiyeessiin akka dhiyeessamu godhameera. Dhiyeessiin dhiyeeffame kun immoo gara gabaatti ba'ee uummata bira akka qaqqabuu qabuuf sirriitti to'annoon godhamaara. To'annoo akkuma ilaaltan kana waagaan fiksir ta'ee maxxanfameefii jira warra bittaa kana geggeessaniif maxxanfameefiira. Haala kanaan immoo asitti ogeessi ramadame ogeessi hunduu to'annoo gochaa jira jechuudha. Tajaajilli gabaa sanbataa magaalaa Finfinnee keessatti itti fufiinsa akka qabaatu akkasumas dhiyeessii oomisha gahaa fi gatii gurgurtaa madaalawaan akka jiraatu mootummaan hordoffii fi deeggarsa barbaachisu taasisaa jiraachuunis eerameera.